Walla ma qofa fayyadamtee mana kee keessatti qaama kan kee eeggachuu ni dandeetta. Karaa salphaan jechuun maallaqa guddaa osoo hin baasin haa ta'u malee obsa horattee hedduu fayyadamtee guyyaatti al tokko yookiin torbaanitti al lama qofa fayyadamtee bareedina fuula keetii maadaatii ofirraa balleessuu ni dandeetta. Obboleettii tiyya akkaataa fayyadamaa fi akkasuma yeroo isaa maal ta'uu isaa yoo beeytu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuna hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo jirra jirtu siniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hundi keessan amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin warroonni Oromoo taatanis akkasuma namni afaan Oromoo dhageettan guutuun keessan chaanaala kanarraa fayyadamuu hin irraanfatina. Chaanaalli kun waan baay'ee qabatee kan isin dhufee fi akkasuma fuuldura isaatti waan baay'ee hojjechuuf hawwii guddaa kan qabu akkasuma abdii guddaa ulaagaalee guuttachuuf yaalii godhaa jira inshallah ta'ala. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waa'een dhimma dubartii tokko lamaa miti garuu namni dubartii hin tuffata hedduu jechuudha. Taree jechuu aadaa naannoo keenya keessatti baratameerraa dubartiin keenya kan uffattu akkasuma mootuyyuu hedduu haala ilaalcha addaatiin ka gadi uf qabdee uf laaltudha. Kuni Razaan biratti fudhatama kan hin qabnee fi akkasuma mootuyyuu balaaleffadha. Kanaaf haala salphaa ta'een mana keenya keessatti miidhagina bareedina qaama keenya guutuu akkasuma mootuyyuu fuula keenya eeggachuun harka luka sammalee rifeensa keenya guutumaan guututti dhugaa rabbii waan hedduuf jechuudha kan walirraa barruu fi akkasuma kan beekullee wal yaadachiisuu fi hanga xumuraatti viidiyoo kiyya wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Akkuma baratame warroonni maatii koo taatan galatoomaa isin jaalladha. Ammas na jajjabeessuun hedduu na galatooma. Keessaayyuu warri keessan dhuftanii hedduu na jajjabeessaa jirtan laayik gochuun akkasuma mootuyyuu yoo dandeettan koomentii barreessuun jajjabina naaf hawwa. Kanaaf warroonni keessan na argachuu hin dandeenye lakkoofsa viidiyoo kiyya keessa yoo barbaaddan ni argattanii maxxansee jira teelegiraamaa jechuudha. Kanaaf guutuun keessanuyyuu maatii kiyya kan taatan na galatoomaa isiniin jedha. Subscribe warrin godin subscribe gochuun maatii kootti dabalama. Viidiyoo jaalattan waa'ee faayaa miidhagina bareedinaa fi fayyaa dhimma dubartii hedduu kan ilaallatu fi akkasuma kan irratti hojjechuuf hojii hedduu hojjetaa jiruu fi dadhabbii hedduu bahaa jirudha. Kanaaf viidiyoo yoo jaalattan subscribe gootan akka viidiyoon yeroo hunda isin dhufu mallattoo hojjettu irra kaayadha. Asumaan gara kallattii hojii keenyaa deemna. Asitti kan argitan kun ruuza keenyaa ruuza maankaa 5 yookiin amootuyyuu burcuqqoo bunaan dhuynu yookiin sinii bunaan dhuynu takka qopheeffannee dhiqanna jechuudha. Har'a waa'ee fuulaa kireema mana keenya keessatti karaa salphaa ta'een hojjanna. Namoonni hedduu ni balaaleffatan. Dibanni fuula keenyaaf barbaachisaadha. Akkuma bishaan qaamaaf barbaachisu ruuza keenya dhiqannee geessinee distii qulqullina qabu. Walumaa galatti urgooyituu nyaataa hin qabnee fi akkasuma hafuuraa yookiin amootuyyuu walumaa galatti jechuudha foolii nyaataa ittoo hin qabaanne ta'uu qabdi. Bishaan burcuqqoo tokko akkasuma immoo ruuza maankaa 5 dhiinee distiin naqannee kan ibiddarra keennu taha waliin hanga xumuraatti. Ruuza kana bilcheessinee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kireema salphaa ta'e waan lama qofa walitti hojjannee fuula keenya bareechifachuu fi akkasuma gurraachina hedduu ofirraa balleessuu dandeenya. Akkuma baratamee ruuzni viitaamin E, viitaamin K, viitaaminoota albuudota hedduun kan badhaadhee fi akkasuma mootuyyuu saffisaan gogaa keenya kan gurraachate addeessuufis tahee akkasuma mootuyyuu akka gogaan keenya diriiruu fi shuntuuraa irraa kan hir'isu dullumma umrii malee osiniin jedhu nuu shamarran keenya kan biyya ambaa hojjannu osoo umriin keenya achiin gahinii hedduu kan ofi jibbaannee fi akkasuma fuulli keenya nama guddaa kan fakkaate kana nu gargaara. Guyyaa 2-3 keessatti osoo hin ta'in hanga xumuraatti hubadha. Achi booda erga ruuzni bilchaatee hedduu jedhee abbaan barbaadan ruuza daakuu ni dandeettanii. Abbaan barbaadan ammootuyyuu dhama isaa yookiin dhangaa isa jalaa bahu kana cuunfaa isaa cuunfitanii erga inni bilchaatee gara kireematti ni jijjiirame akka nyaatatitti osoo bilcheessuun ta'in wama takka illee ittiin gootan bishaanii fi ruuza qofa ruuza dhiitanii kan affeeltan jechuudha. Kan bilcheessitan yookiin booda sanii ruuza kana hedduu bilcheessitan haga akka marqaatti inni bilchaatu bishaan itti dabaltanii bilcheessitan jechuudha. Booda sanii gingilchaa yookiin ammoo dhimbiibbaa ittiin dhibbiibamu ijoolleen shamarran baay'een saffaayan beeytanii saffaayan dhimbiibdanii jechuudha. Saanii ammas hafuura nyaataa tokko abadan hin qabaachuu hin qabu. Saaniin suni kireemni kun kan fuulaati. Fuulli hedduu jaalachuu qabna fuula keenya qaama keenya guutuu jaalachuu qabna ittiin boonuu qabna. Dubartoota keenya hedduu kabajuu fi jaalachuu akkasuma mootuyyuu ittiin boonuu qabna jechuudha. Kanaaf erga dhimbiibnee geessinii hanga xumuraatti yoo barbaaddan amootuyyuu maashinatti maashinni suni
guutumaan guututti nyaanni kan ittiin dalagamne yoo ta'e malee ittiin daakina. Sababni isaa jechuudha haala kanaanuu yoo bilcheessitanii jettan ruuziin akka argatan kanatti ofiin kireema taha. Waan lama qofa walitti daballee fuula keenya yeroo muraasa keessatti kan nugu gurraachatee shifiniina adda addaatiin walumaa galatti gurraacha fuula keenya irratti hafee jedhe ofirraa balleessuu ni dandeenya. Karaa kireematiin illee ni balleessina. Abbaan kireema barbaadanii jettan kireemas isinii kaaya. Sababni yeroo hedduu kireema bitee faarmaasii irraa fidee hojjadhee namoonni irraa fayyadaman baay'ee miti. Kanaaf tarii namni keenya hin barbaadu kan jedhu dhiise malee kireemota maadaatii isinirraa balleessan akkasuma gurraacha hedduu ittisan illee kan qabadhee isinii dhufuu inshaallahu ta'ala ni danda'a. Kanaaf lakkoofsa kiyya telegiraama keessaa fudhattanii viidiyoo jala yoo soitan viidiyoo ni argattanii abbaan barbaadan daayitanii haala kanaan dhimbiibdan jechuudha. Kan daayitanillee ni dhimbiibdan. Sababni isaa kan barbaadnu kireema waan hojjechuu hennuufi ruuzicha kana dhama isaa akka muuqiin beeytan jedhee yaada. Muuqiin kunuyyuu walumaa galatti gaagolaa kan hin qabne yookiin ammoo keessatti kan wal qabatee hin taane tahuu qaba jechuudha. Guutumaan guututti akkam isiniin jechuu danda'a. Ka gingilchaa kana keessan wanni takka taruu akka hin qabnetti jechuu gingilchaan kun akkuma beektan baay'ee kan waan qulqulleessuu fi akkasuma mootuyyuu sirritti akka waan biraa gara waan barbaannee gingilchaa yeroo kana jalatti gadi taruu hin ittisa jechuudha. Kanaaf haala margitan kanaan qopheeffannee haala salphaa taheen mana keenya keessatti tajaajila hedduu argachuu ni dandeenya. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa erga geessinee harcee kunoo haala kanaan jechuudha. Amma maan nu barbaachisa beeytanii harcee boqqolloo yeroo hedduu harcee boqqolloo ni dubbadha dhifamna of kolchaa isiniin jedha. Akka bada qofaan naqabee qoonqonna dhukkubdii kanaafuyyuu beeytan argitan jedhee yaadaa jira. Kanaafi harcee boqqolloo dhiyeeffannee harceen boqqolloo gahee guddaa qabdi. Akkuma ruuzaa kana isiinis gaheen isiin qabdu gogaa keenya kana kan gurraachate addeessuuf gahee guddaa qabdi. Dhageeffadha namoonni tokko fuula dibattee addeeffatte waan uumamaa mana keessatti dibattee ati yoo addeeffatte ati duruma waan adii taatee sababoota garaagaraa fuulli keessi gurraachate si addeessa malee si'ii gurraatti si qulqulleessa malee sin addeessu. Kana tokkicha kan isin hubachiisuu barbaada. Yoo ati dura gurraatti taate yookiin magaala taate sin addeessu dibanni kun maal si godha malee fuula kan kee qulqulleessee walumaa galatti balfaa fi argitee wantoota fuula kee irratti babarratan sirraa qulqulleessee si lafa kaaya bareechisee akka fuula daa'imaatitti malee sin addeessu jechuudha. Garuu ati magaala taate yoo fuulli kan kee barrinnaa fi maadaatii guggubata qabaatee jedhe sirraa isa san balleessee addeenna magaalina keessanis si deebisa. Kana addeennan isinii ibse harcee boqqolloo maankaa tokko qopheeffannaa yookiin maankaa tokko gahaadha. Harceen boqqolloo daakamaa sirriitti tahuu qaba. Kafa Afrikaa irraa qophaa'ee haalaan margitan kanaanii hankan mana Arabaa jiru isinitti mul'isee wal sobuun bu'aan qabu. Kanaaf waliin geennee kireema godhanna jechuudha. Kireema kana yeroo hedduu hin beeku asiin arabni waan nawaamaa hojjedhuuf viidiyoo irraa waan hambisu natti fakkaate. Hangam turaa guyyaa gizee meeqa dibanna jettanii kana guyyatti al tokko kan dibattanii jalqaba irratti fuula keessan saamunaa fuula isinii barbaachisu taheen saamunaa fuulaa dirqama. Saamunaa qaamatiin fuula hin dhiqatina. Saamunaa rifeensatiin fuula hin dhiqatina. Hunduu sadiinuu garagara tahuu qaba. Saamunaa fuulaa yeroo takka bitattan ji'a jaha waggaa ta'a jechuudha. Akkasumas saamunaa dhangala'oo akka shaampoo yoo bitattan ji'a jaha ol dhiqachuun dhoorgadha jechuudha. Walumaa galatti inni waggallee hin tura garuu ji'a jaha ol dhoorgadha. Saamunaa tokkicha bitattanii ji'a jaha waggaa fayyadamtanii mee obboleeyyan kiyya maaltu isinirraa bada. Dibata takkitti yoo bitattan looshinii takkitti waggaa ji'a jaha fayyadamtanii garuu waggaa ol dhoorgadha dibanni banamee jechuudha. Inni waggaa 5 illee hin ta'a. Dibata waggaa 5 taa'u jira looshiiniidhaan garuu waggaa ol dhoorgadha. Waliin mayitanii haala kanaan waan qadaada qabu godhattanii isa kana firiijii keessanii ji'allee fayyadamuu ni dandeetta. Garuu osoo danda'amee jedhee guyyaa 15 qopheeffattanii ji'a keessa gizee 2 qopheeffattanii yookiin ammoo tuyyuu 7 irra dabarsu baattanii jechuudha irra filatamaadha. Kanaaf isa kana firiijii keessanii fuula keessan saamunaan dhiqattanii ufitti dibdanii jechuudha. Daqiiqaa 30 qofa ofirra tursiiftanii ofirraa akkuma dura walii gallee jennetti bishaaniin lolla'attanii achi booda looshinii aduu fuula keessan dibattanii halkanis ni ta'a guyyas ni ta'a horaa bulaa turtii gaarii.